Yuunivarsiitiin Harambee hariiroo dhaabbilee barnoota olaanoo biyyoota adda addaa wajjin qabu bifa biyyaaf bu'aa fiduun cimsee itti fufaa jedhame. Yuunivarsiitichi barattoota 32 carraa barnootaa dabalataa yookaan iskoolaarshiip biyya Xaaliyaanitti argataniif sagantaa gaggeessaa taasiseera. Dhaadannoo barnoota qulqullina qabuun jireenya hawaasaa jijjiiruu qabachuudhaan jijjiirama hawaas dinagdee biyyattii keessatti gahee baataa jirraa jedhan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Harambee Dr. Abtaamu Takka. Barattoota biyya alaatti erguun kun waan lamaaf nu fayyada. Biyya keenyatti akkuma hundi keenya beeknu barattoonni yeroo baay'ee ogummaa isaanii neewoloojii jennu kan beekumsa ni qabu garuu isa san gara iskiilitti hin jijjiirre yeroo baay'ee. Barumsi immoo iskiilitti jijjiiramee gara gochaatti hin ceene bu'a qabeessaa miti. Muuxannoo kana immoo arguu qabna. Barattoonni amma nuyi carraa kana argannee gara alaatti erguun kuni harka 80 practical hand on work yookaan akka isaan jedhanitti harki hojii irratti haala itti bobba'uu fi industirii irraa dhufaniiti kan isaan barsiisanu. Abbaan qabeenyaa fi hojii gaggeessaa olaanaan Yuunivarsiitii Harambee obbo Fayyisaa Araarsaa mul'ata hixata qabu kaawwachuun dhaloota beekumsaan dorgomu horachuu irratti xiyyeeffannee hojjannaa jedhan. Kanumas milkeessuuf dhaabbilee barnoota olaanoo biyyoota adda addaa wajjin bifa biyyaaf bu'aa fiduun hariiroo cimaa uumuu irratti argamnaa eeran. Carraa biyya keessaa qofa osoo hin ta'in carraa biyya alaa jirus laaluu barbaachisaadha. Yeroo alaa immoo seeraan ala dargaggeessi Itoophiyaa irraa deemee karaatti hafu seeraan ala osoo viizaan qabaatiin gara biyya alaa deemee bishaan irratti har'a waan baay'ee lubbuu irratti rakkoon ga'u jira. Kuni ijoolleen karaa seera qabeessan yoo deeman bakka dhaqan sanitti immoo kaayyoo dhaqaniif san irratti yoo hojjetan boru fakkeenyummaa gaariis ta'u jijjiirama guddaa fiduu jechuudha. Kanaafuu akka biyyaatinu bal'ifneetoo sagantaa kan irratti hojjechuutti jirra. Dhaabbilee biyyoota Indooneeziyaa, Kooriyaa, Kaanaadaa, Indiyaa akkasumas Xaaliyaanii fi kanneen biroo faan walitti hidhamiinsa hojii tolchuu ibsanii carraan barnootaa barattoota Yuunivarsiitii Harambee qabxii olaanaa galmeessisaniif biyya Xaaliyaanitti kan argamu Yuunivarsiitii Teeknooloojii Bergaamoon kennames qaama hariirichaati jedhan. Yuunivarsiitiin Harambee hariiroo biyya alaa hedduu babal'aa qaba. Bara dheeraafis immoo hojjechaa ture. Fakkeenyaaf Ayirlaand irraa yookaan Kamaaraa for Afrikaa Itoophiyaa keessatti dhaabbata keenyatti uume. Dhaabbanni kun carraa guddaa yeroo dijitaalaayizeeshiniin biyya kana keessatti hin babal'atiin leenjii kennuudhaan kompiitara rifarbish goonee raabsuudhaan teeknooloojiin kun akka biyya kana keessatti faca'u hedduu gooneerra. Kanaafuu walitti dhufeenya biyyoota garaagaraa wajjin qabnu kun Ayirlaand irraa kaasee Indooneeziyaa, Indiyaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Kooriyaa, even Vietnam biyyoota garaagaraa wajjin qabnu kun irraa baay'ee fayyadamneerra. Maaliif yoo isaan dhufan asitti muuxannoon isaan irraa argannu baay'ee guddaadha. Barataan baratu jabaatee kan of danda'u hamlee kan qabaatu gireedii qofaa miti amalaan emotional intelligence isaa cimaa kan ta'e uumuun hin eeggama jechuudha. Kanaafuu akka lammiitti akka Yuunivarsiitii Harrambeetti nu sagantaa kana babal'ifannee biiroo bannee nama hoogganu ramanneeti kan hojjechaa jirru. Kun immoo akka biyyaatti jijjiirama guddaa finnaa haala kanaanoo kan deemu ta'e biyya keenya jijjiiruuf laalcha addunyaan nurraa qabu. Laalcha immoo lammiin keenya biyya alaa deemus qabaatu irratti jijjiirama guddaa fiduu dandeenya jenneetti kan amannu. Galma mootummaan dhaloota barnootaa fi teeknooloojiin gahoome uumuu qabate milkeessuuf hojiin Yuunivarsiitii Harambee raawwataa jiru fakkeenyummaa olaanaan ka'aa jedhan. Saganticha irratti argamuun haasaa kan taasisan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii. Biyya jechuun nama waan ta'eef namni immoo nama ogummaa qabu, nama beekumsa qabu, nama fageessee yaaduu danda'u, abjuu kan qabu, abjuu isaa sana hiikuu hojiitti hiikuudhaaf nama hojjetu ta'uu danda'u ture jiraata jechuudha. Kanaaf isa kana milkeessaa waan jirtaniif ammas maqaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Carraa kan argachuutti gammanneerraa ergama keenya milkaa'inaan xumuruufis xiyyeeffannee hojjannaa jedhan. Barattoota gaggeessaan taasifameef keessaa kanneen dubbifne. Qabxii olaanaa waan dhufeef asitti baradheen carraa kana argadhe. Carraa kana waan argadheef baay'ee
gammadeera abbaa qabeenyaa kan Harambee Faayisaa Araarsaa baay'ee galatoomi fi abbaa koo baay'ee galatoomi amma kan jiran dargaggoota jabaatanii baratanii kana carraa argachuu hin danda'e. Biyya tajaajiluu barbaanna. So opportunity carraa kun kan kenneen Harambee Universitiin baay'ee galatoomaa jedhu barbaada.